Hey, Nisi. Hey, baby, home? Why are you calling me? I'm gonna come and see you. Huh? No. Nisi, listen to me carefully, okay? I'm trying not to be disrespectful. That's why I came over a few weeks ago and I explained to you, okay? The reason I came over is because I think we need to go our own way. That's okay. Are you sure? I'm sure. You're not gonna say anything? No, that's fine. I'm okay. I mean, it's, we had a good run. It was fun. Yeah, it was really fun, but I think we both want different things. What you think? I agree. It's okay. I'm kind of scared of you because you keep saying it's okay. Are you sure? I'm sure. That's why I came over. I don't want to do it over the phone. I appreciate you not doing it over the phone. Okay, It's great. okay. So we're cool. We're cool. Okay, that's cool. All right. Well, I guess this is it. This is. Sure you're okay? I'm okay. Maybe next time? Alright, that's cool. All right. Stop calling. Okay, I don't want to talk to you. I'm gonna hang up. Okay, we're done. And stop calling me. You understand? All right. Okay. You have a good life too. Bye bye. Torban sadii afur erga adda baane miti amma ammaatti irbaata baanaa dhiifa banaa godhii maaloo maal nan dadhabe. Maali rakkinni see? Ofuma rakkoo itti oomishu. Kan si dhibu immoo personality ishee beektu har'a nagaa taate. Boru immoo it's completely different. Sammuu ishee dhukkuba taa'ee. Gammadee waan inni gochite bakka. What's going on? What is this? How did you get in? What is this? What is what? What is this? What time is it? No, what is this? That's your bra. No, where is she? What is wrong with Where is she? Who? Where is she? She's around here somewhere. Where is she? Nara, akkas good. You need your one or another? Malaysia. Anyway. Hey, I gotta work. Alright, here you go. I got it. So what am I gonna? Oh yeah. Maaladha immoo nama irreessiin marsee fakkaata. Nama irreessiin itti dhufe. Abboo dhiifama naa godhi har'a laaqana waliin nyaachuu hin dandeenyu. Silaa nagaa dursaa bara. Maal ammoo hadha nageenni hin jiru? Si deebise miti. Boru wal agarra. Yoo irreessiin dursuu dhabaate.
Guyyaan kee akkam ture? Homaan jedhu. Hojiinoo? Hojiinis gaariidha. Waan kun hin jajjabaata jiru. Maali irbaatan jaalanne har'a? Irbaan gaariidha. Xiqqoo natti jajjabaata. Foon si Foon jajjabaata? saadha fakkaata. Guyyaa biraa bilcheessee godha eessa irratti? Qorichi inni da'umsa dhorku waan inni fakkaatu beektaa? Maali? Maal jechuu keeti? Qoricha fudhataa jirti? Hin fudhattu waan hin barre waan hin beekne ofumaa keessa seentee waan tokko hin odeessin. Obseen qoricha dhala dhawuu fudhataa jirti naan jedhaa jirtaa miti? Hin siin jedhe na dhaggeeffadhu waan asitti mu dhaggeeffadhu. Ani waan ofuma koofan baruu barbaade malee isatti jettu kana miti. Duraaniyyuu ati rakkina tokko akka hin qabanneen beeka. Yeroo hundaa immoo nan dhageessu yeroo waa tokko sitti himu yeroo akka hangafaatti si gorsus yeroo sitti dheekkamsa achi ol deebiteeti hangafaatti asii ol hiixatta. Ufumaa ishee qoricha dhala dhawuu fudhataa siin hospitaala kaanii si naannessaa oolti. Ati ariifatii waan sin ilaalle waan sin ilaallanne keessan seeniin. Amma sadhiisiiti waan bilbilteef natti himu. Harmeen qarshii argaa jettee jirti. Akkuma ati jette rakkina horiin qabaatiin hin hafanii dafiitii bor fuudhii baankii galchiif. Hayyee bor dhufeen fudhadha. Isa kaan immoo waan sitti himin ofumaati shakkiidhaan mataa of joonjessitee anaanis asii ol natti hin eekamin. Eeggadhu. Faisal Tax Services? Yes. Oh, walmoo koo akkam. Naguma. Yaa ni mosi yaadaan ture beektaa erga ganamaa. Hin badde. Yaa maali irree waan sana fixeetanii si eegabitii sanaafan si barbaade. Waliigalli 214 ta'e dokumentii kee hundumaas review godhee ilaalee sirriidha waan hundumtuu. Biftu? Sen? Akkam? Nagaa. Nagaa jirta? Nagaa. Gaarii. Fayyaa. Sen? Akkam? Nagaa. Sen taa'e biftu? Yaa gamaarree lakkoofsi hojii keenya wari biddeen keenya kanumaan jiraannani. Yaa
Egaa waan tokko yaadda'anii garuu mallattoo qofa tafaa mallattoo yeroo asirra dabartu bor mallatteessitee dabarta. So guyyaa 10 keessatti waan hundumaa sirreessanii sii deebisu jedhee yaada. Haa ta'u ijoolleen kee naguma? Beeftu bishaan sii fiduu? Lakkii waan barbaadu. Garuu ati TV kana maaliif ilaaltaa wannan taanetu keessa mul'ataa jira maa inni? Maal si fayyada kun? Bishaan qabbanaa ligaatu. Lakkii waan barbaadu galatamu. Beeftu. Akkam? Jirra. Biyya barattee? Yaa uumaan jiru amma. Amma professional taatee mire. Uumaan jiru. Bunallee dhuguutitte. Mana akka gaarii jira. Galatoome. Fayyisaan akkam? Nagee qaba. Garaani bakkuma san jira gaa. Mucaan beerree? Itti yaalaa jiran dhufaa. Amma ni dhufaa. Amma ammatti dhufuu qaba gaa. Waggaa tokko ta'e miti. Abdiidhaan eeggataa jirra. Dhiyootti ta'a jedhee nan mana. Yaa yeroo bisee dhiyootti ta'a. Si eeggataa jirra gaa abdiidhaan. Itti yaalaa jiran lameenuu. Gammaa dhufuu qaba sila. Erga fayyisaan ni kaa'ee ture. Irraa fudheetiin keenya keessatti ta'uusi. Beeftu. Kana maana. Galatoom. Ayeeka. Laandeerri raawwachuu gochuu jireeffa. Beeftu. Beefa makaaniin ture. Nillee deemuu qaba. Gaaffiraa wal argina gaa. Ayeeka. Garaa kana waa godhi gaa. Ayeeka. Si eeggataa jirra. Itti yaala. Uumaan shiffina. Mucaa keenya soturaa. Uumaa yaadina. Abdii sirraa qabna. Uumaa yaadina. Ayeeka. Ayeeka. Bakkuma ati dhofsitee sana nan baasa. Waan goote anatu beeka. Kasi sossobaa. Kasi obboleessa kiyya gowwoomsaa. Anas si beeka. Anas si beeka.
Tu yeroo tokko waliin hospitaala dhaqnee waliin ilaalamna siin. Ooltee? Humaan taane maal jette? Maal yaadde san amma siin jedhee yeroo tokko hospitaala dhaqnee yoo irra deebinee ilaalamne maaliif doktoroonni waggaa darbee irra deddeebi'aa yaalaa nuun jedhu erga kana nuun jechuu jalqabanii waggaa ga'ee waggaa kananuma yaallaa waan tokko illee hin uumamne kanaaf beellaman fuudhaa waliin dhaqnee doktora dubbisuu qabna. Otoo gisee lama takkaa lamarra deebinee wayyoo atillee hedduu dalaguu turtee taayimiin qabdu stressii sammuu seenuu jirte hedduu stress godhuu jirta. Maybe anillee yoo gabbee hojii barbaadadhe. Hojii maalii barbaaddatta? Ani galii ani qabu yoom nuti xinnaannaan ofirra dabarree iyyuu nama gargaaraa jirra. An galii guddaan qabaa hojii gaariin hojjedha. Ati immoo qe'ee kana qabdee ilmaan hortee ilmaan guddifnee maatii bal'aa horuudhaafi. Ani yoo hojuma sanuu dalaginee jijjiiramni tokko dhufee hin jireetti. Hojuma sanuu dalagee. Ani yoo man xiqqaadhe hojjechuuf dalageen fidamti ani. Galii guddaa qabna bara. Naga. Maal dheengadda telefoonaan si dubbisee akkuma tokko qoonqii kee kun natti hin tolle beektaa. Kalees dhufee ofiisaa yoo silaalu coraan kee kun maal ta'e namni kun maaluma keessatti gadhee si dubbisee natti hin tolle si biraa ta'e maal na qabaami? Timmaa hojiima keessanii waa shakkuun baali badaa haalillee waan addaa hin jiru. Maal egaa dhuma suutuma. Jirti xiqqoo mataa xiqqoo akkaataa hin ciifti ta'a. Mataa nama waafatetti amma wal dabartee ciifti. Maali waan tokko iyyuu rakkoon hin jiru hagas mara rakkoon hin jiru lakki ba'a rakkoon hin jiru ariifatta. Suutuma dhageessa gamaan gaafa yeroon isaa gala malee hagas rakkoo guddaan hin jiru. Abbaa waan na dhositu wayii qabdaa maal anaafsi ganamee gaafa waliin jiraanne. Miti gaafuma yeroon isaa ga'uun dhageessa malee hagas waan maraa waan haasa'an hedduun hin jiru amma. Dhugaa? Maal kanaa wal maal si dirqara yaadne waan badaa gaafa guyyaan fidee dhufaa dhiisi ayye. Akkasumatti baaree. Ayiwaakee. Ajaa'ibumaa baratite. Ayye dhiise. Lafti kun waan nama dinquun qabu. Dhiise mee waan kana dhaamee na furi. Gaafuma yeroon isaa ga'u dhageessa madaa namaatti quban kakkaa'iniiti badaa dhiise waan nama qorra. Biraa deebi'atin mee. Anki attami hojiin? Hojiin homaan jedhu hojiin hattuu jirtu wanti dalaga wadhabamti wanjala jira wanti dalaga nu dhabamti.
intala ollaa keenyatti galte tokko argiteedha. Intala kamimmoo? Intala bareeddu intala jaawaa bareeddu tokko qabu. Afrikaa ta'e kan dhufteen beeksisti. Sumaalee ta'e, Itoophiyaa, Oromiyaa ta'e, Keeniyaa ta'e hin beeku malee yoona biyya keenyaa dhufte ta'a intalli kun. Ani argeen beeku. Intala jaawaa. Waa intala haasa'uu dhiisatti gammeen bilbilee ture. Bilbilee maal jedhe? Qarshiin sun nu qaqqabeera jedhee baay'ee gammadanii garuu dabalaa xinnoo isheetti dabalaa jedhee hin ga'u inni isin ergitan jedhe. Ilaagaa nama kee. Naquuf hin jedhu naga'eera. Nagaan jedhani. Nagaan hin jiru aboo dabalaa ergaa jechuudhaati malee garuu maanni konkolaataa haaressuu fa'aa barbaade maqaa kaampanii irratti marratteessuu fa'aa barbaade safaa yaada jira kanaaf qarshii ergaa jedha. I'm excited about the business here. Yeah, very excited. Excited it and more the Kashiba Ibasa Jiro. Elaga. Kashiba and Hojila Manuja, one of Canafi. Can I address it to me? I must read it against him. Ojini da Lagade Mairu. Toko, Nubuano Argana. The Mafamo, Jolender Gagonisi. Warri hojii dhabanii barattoota skuula fixanii kolleejii fixanii hojii dhabanii ta'anii ijoolleen kun hojii taafenneet karaa bannaa fennee konkolaataa isa karaa irratti cabee ciisu kaarcha malee isa karaa torban lama ji'a lama ciisu nuyi karaa irraa harkisnee garaajitti geessinu konkolaataa 8 gashine jechuun nama lamatti irraa dalaga laaliga ijoollee kanaa fi nama hundumaa kanaa fi maatii isaanii fi hojii nuufis gannaa 4 booddee sanitti baasaa nu deebi'a jennee malee yaadikee naagala garuu xinnoo ishee gaashumaatti yaanii hojjechuudha malee shakkiin qabu akka inni gargaarsa baay'ee namootaaf godhu akka inni namoota baay'ee kakaasuu danda'u itti namanaa garuu homaa miti biyya kanatti rakkatanii olii gadi fiiguurra pirezidaantii kaampanii ofii isaanii hojjechuun baay'ee gaariidha. Pirezidaantii eenyu ta'a? Eenyure? Elaaga. Si already dubbanneera waan kana. Eenyutu pirezidaantii ta'a? Rakkoon keenya kanaaf waan tokko walii gallee iddoo tokko geenye achi immoo humna irratti wal lolutti kaan. Ati waa geggeessuu dandeessu yaada gaarii qabda garuu waa hojiirra oolchuun Elaaga. Kanaan dura anatu yaada kana fidee. Ati dubartii duukaa buuta. Akka Bill Clinton gudii nu goota. Elaaga. Waan kana sitti galakkisnaan. Bill Clinton. Gudii nu goota intaloota dukkaa fiidde. Ani kan siin amma waa'ee websaayitii sana maal goote maali? Websaayitiin hojjetamee dhumeera. Pero kan ang Presidente ta'ammoo jedha laa kuno. Nishi, why are you calling me? What? Because we ended our relationship a long time. Stop calling me. Presidente. Maal sin jettere? Maallaan jetti isheen stressii sitti guddatee anillee bahee hojii barbaaddachuun qabaa. Yoo galiin keenya dabalee atillee yeroo qabaattaa. Iseetu dalaga? Iseetu dalaga? Bahee dalagaa barbaaddachuun qabaa naan jette. Dalagaan isee ilmoo dahuudha. Ilmoo dahuun ala dalagaa takkaayyuu hin qabdu. Cadhistee sammuu keetittis itti taphataa jirti mucattiin tun. Waricha Saamu'eel Sabbaasee akka dhositeen beekuu barbaade mana sana gaggeeffachee barbaadeen dhabe. Biiftu.
waa'ee qoricha kana hin ariifatinii waan qabatamaa miti. Waan sitti mi'aala waan argite qabdaayyuu. Waan qabatamaa miti. Iseen dhoositee fudhataa jirti waan fudhataa jirtu. Dhoositee fudhattu malee qorichi kun kan mataa bu'uu kan garaa cimiinnaa kan garaa dhukkubbii ta'uu danda'a. Uf dhagahaa jirtan waan jedhaa jirtu. Akka gowwaatti haasaa jirtan waan hin taane itti himaa jirta. Lakki biiftu ati yeroo hundaa hangafatta si wallatti dubbatta beektaa nan dhaggeeffattu. Namni waan hin taane yoo jedhu callisanii ilaalanii. Waan ati jedhaa jirtu qoricha ati dhoositee fudhatta namni dhoosee ka fudhatu argitee beektaa? Dhooseen fudhadhu garuu waan kun shakkiidha. Malee waan qabatamaa miti waan bira geenye hin qabu. Waggaa tokko guutuu waliin jiraatanii daa'ima tokko yoo argachuu dhabaattan. Isa kana kaan Iseen daa'ima. Okay, anallee yoo fudhatte ani yaa naa gala rakkoon kan kee amma waa'ee gara sanaa miti gara dhimma dhuftee fi findhee deemuu qabda. Ati gaafuu nama dadhabaadha. Rakkinni kee sanuma. Namni gamaa gamanatti sitti taphata. Beeftu. Asii ol hangafatti hin dubbatin siin jedhee hin dadhabe. Amma dhaabi. Achi ol si'a meeqalatti dubbatteen siin obsee dadhabee lammatan siin jedhe. Dhimma keeti. Mucattiin tun garuu. Lammata akkanatti hin dubbanne siin jedhe dhaabi. Dhiifama. Kun jireenya kooti bara. Niin deemaayyuu. So I thought you weren't at home. I'm not home. You are at home. What do you mean? I'm outside. Where are you going? I have plans. Well, I have plans too. You know we broke up, right? I'm going where you're going. I'm going with you. What are you going with me? Wherever you're going, I'm going too. Alright. Fayyis akkam oolte? Naga oolte? Gaarii. Dhaga'i. Dhufaa jira. Mee adda waliin oollaa ati xiqqoo miila kana dansaan dhageettu akka gaariin dhageettu. Waa mara bibbitee dhufa waliin oollaa abboo. Gammadaa oollaa mee adda waliin. Dhugaa siin jedha. Waliin oolla. Wanta akka illee bitin ana bitee fiddaa jira waa mara. Manumaan na eegatin. Ayya nagaatti. Jedhi baay. Uumamtumti keeyyuu nama kofalsiisa beektaa? Waa beektaa wanni kun ijoollummaan waliin guddanne beektaa? Ijoollummaa waliin guddanne durumaa anaa gaafa ijoollee hin beektaa? Kanuma akkanuma maatinuun beektaa? Namni si waliin jiraatu dulloo jechuudha. Maal? Ilma kolfaaf. Dullummaan gannaan dhufti kolfaanii miti. Akkasii? Kolfaanii miti. Suutuma dhufannee ittiin ariifatu. Situ nama ijoollee deebi'u fakkaataa jira mudugaansii jedhu. Akkasii. Ijoollee deebitee beeki ijoollee mal deebite sululutte si tole. Yaa maal qaqqabate? Ani akka gaarii jira. Dhugaansii jedha rabbiin galanna haa galu akka gaarii jira. Tibba kana si arguu manna beektu mul'attu. Ima jira. Vaakeeshinallee baheen beeku walii gadillee deemeen beeku. Hojii marra jirra maal jirumatti walii gad nu ari'a waan biraa maalirra jira jetteeti. Gaariidha. Warruma bira oolaa ijoollee walgal walii gadi hin deema kanuma waa maaltu jira jetteeti. Yaa gaganuma dalagdee gadana jijjiirannaa. Addasi arguuf akka itti ariifadhe. Wal nagarre guyyaa meeqa wal nagarre. Yaa wannoo mataane argitee sardama hojii kanan nu rakkiseeti. Yerumatti gadi teenyee taphannu iyyuu dhabne. Maali? Beeka iddoo asii danfisu? Ima buna maal naa danfifta? Buna maal naa danfifta? Gammadaa jirraa buna danfisuu barbaachisu.
Buna dhugaa irraa mima. Buna dhugaa jirra itti jirra. Jedhika. Ittuma jira. Sifa hin jaallattamu bishaanitti. Lakki. Tuuttaa dhokka kanniisaa. Simarraa bare malee bishaanitti illee fedhu. Tuuttaa dhokka kanniisaa. An kolfumaaf tapha kana fedha sirraa malee. Bitta yeroo ijoollummaa yaadadha akka toliin dabarse yaadadha waa mara yaadadha. Buna sirrii danfisuu? Obsee. Mee buna barbaada. Buna bareedaa keessatti danfisee Obsee. Buna bareedaa keessatti. Buna bareedaa san nu danfise. Ayyee. Kanaaf. Gaafa nuti bilbilii kutaa 7 barannu. Ijoolleen waliin jirtu sun cufti. Garma jaltee bitee dhuga rabbiisin jedhe. Dhuga rabbiisin jedhe. Maal mataan? Maali bara si alaa kana Facebook irra barbaadanii wal argochirra barbaadduuti. Facebook jette. Facebook tu yeroo qabaadhee taa'eetuma laalaa ooleen jaaladha yeroo maa qaba jetteeti. Yeroo hin qabdu yaa zamanan beeka hojii sitti baay'eedha. Yeroo hin qabu. Guyyaa wal argitu. Waan ajaa'ibaa ammoo wal fuudhitti sila ana dhugisiin jedhama oositu naan jedhame wal fuudhitti. Ana siin jedhamanii mana koo jirtanii. Xiqqoo koo hin cabsina gabuu buleen bitadhe. Isirratti hin baasinii kan. Nama hin sodaata lubbuutee beekaa. Lubbuutee beeka. Nuti maara shaafaataa malee wannoo isaa lubbuutee beeka. Kunin waa meeqa ajjeesee waa meeqa fixee waa meeqa guure. Horii meeqa galche. Maal qaba isinii gubboo kennaa jiru. Nuti hattuu naannessina malee. Kun nagaa eegaa beek. Maal taate abboo. Isa hattuu naannessa maal gootummaa eessa keessa. Namaan ajjeesuu fi mitoonni inni uumame. Nagaa ittiin eeguuf akka isaatitti. Maal? Nagaan eenyuu jechaa keeti? Utuu isin jirtanii wal fixe kaa kunoo. Maal hattuu karaa uuma hattii namillee waluma fixaa. Kana dhiisinurraa abboo waan kanaa dhiisin. do anyone can discuss the goni Turner syndrome ini dhukkuba qorsan qabne maanjina dhukkubi kunini yeroon sirratti argame when you were 13 since you were 13 years old amo I think every month check up kan ke goduni is good but it's not going to change fact that you cannot have a baby. I can angalu bata. Nama meeqatu haja daa'imatu sun qabaatin daa'ima argata. Osoo fedha isaatuun qabaatin argite. Ani waggaa meeqaaf yaale itti qophaa'ee
ilmoo nama takka argachuuf hammam yaalaa jirra. Akkamittaan dubartii tokko ta'ee ilmoo argachuun akkamitti haadha ta'uu dhabaa. Excuse me. Can I ask you a question? Sure. Are you from Africa? Yes. I'm good. Oromoo dha. Eh. I'm Obsee. Obsee kam? Nagaa. Nagaadha. Fayyaa. Akkam? Nagaa. Nagaa keetii? Fayyaa. Akkam? Nagaa. Ollaa kanatti si argeen beeku reefu galtammoo? Eega ollaa kana galee ji'uma takka. Eenyu yeroo nuyi jettu? Abbaa manaa kiyyaa wajji baana. Abbaa manaa keetii? Ayyee baga wal barumsa. Wal barumsa gaarii Ayyee nagaa. Ollaa kana galtanii? Asuma galla ni sadii tokko shan galla. Turtanii eega ollaa kana qubattan? Xinnoo turreera. Ayyee. Wal barumsa gaarii kana. Nagaa. Ayyee. Nagaa. Guyyaa gaarii. Obsee. Ala sana maali ilaalta? Darbeeji darbee. Gaarbeejiin darbee dhufee? Gifti ko ansiyaa dubbifne garuu fageenya kee anti riba dabee gubadde maraadhu furmaata. Yusuf asii rakkise moo waan gada? Abjuu maaliiti yaaboolee? Abbaa manaa qabaanaan jetti abbaa manaa ishee aduuti. Wayi abbaa manaa ishee eenyu gaafate? Wayii maasaa artamu. Obseedha kan. Abbaa manaa kaleessa karaarratti argee asumatti abbaa manaa qabe abbaa manaa ishee wajjin as galan.
Maaltu si rakkisee amate rakkina tokko tuun fitin rakkina tokko itti darbuu fetta. Wanti kun amma yeroo kee baay'ee fudhachaa jira beektamani. Kan hin jedhu kin abbaa manaa jiru ishee jiru. Abduu abbaa manaa ishee kan hin jedhu kin. Maaltu si gashee? Rakkoo wayii qabdi intalli kun beektaa fuula ishee irraan beeksisu. Maaltu si gashee? Jechuun anaa immoo maaltu gaggeesse ijoollee wayiiti immoo beektaa. Rakkinni kan seeti. Rakkinichi isheedhaaf abbaa manaa gidduu jira. Wanti si gashu tokko iyyuu hin jiru. Dhiisi waan kana. Ani immoo akkas jechuun boonu hin ta'in nama tokko yeroo argitu rakkoo wayii irraa hubatta miti. Fuula ishee kanatu fuula na gargaara wayii fuula ishee kanatu. Ati anuma dhuma gargaaruu barbaada. Baalaaf muka gargaaruu barbaada. Dhumarratti garuu sumatu irratti rakkata. Waan kana baay'ee irratti yaadaa jirtati. Sammuu kee fudhachaa jira wanti kun ilaa of eeggadhu. Akkas ta'u ani immoo sammuu maal yaadni ijoollee fuula ijoollee qabdi. Kana akka hiriyaa keetti akka obboleessa keetti taasisaa jiran waan kana dhiisi. Ani maama kana maal aduu iyyuu barbaadan kana booddee waan kana. Ani dhiisi. Amma maal dhiisi. Maal argina keetti? Ansiyaa durbiifne garuu fageenya kee. Dhugaan jirtu ilma godhachuu hin dandeettu. Atamittiin adda bu'uun irra waan sammuu isheen hojjetu intalattiin kun eessa siin jedha sammuu isheen hojjettu aboo akkamittiin harkaa bu'uun irra malee intala kana maachuu keeti. Dhiisii deemi maachuu keeti hundi keenya walitti nuuf itti hoo. ايش اللي يا جي الناس هنا ودي اوكي باي Who the hell are you talking to? Obsee. Har'a hospitaala beellama qabna beektanii isa si yaadachiisuufan.
Maate. Har'a hospitaala beellama qabnaa sasii yaadachiisuu kan. Arraanuu ka'uu dadhabee mataan na dhukkuba fi. Maal taate? Ka'uu hin danda'u. Difka kaana qabee qofaa. Gaaruma kaameen ilaaltu. Hello, Obsee. Yaa ana fayyisaadha akkam oolte? Nagaa. Yaa kanan si bilbilee fi har'a xiqqoo nan dhiisifadha. Nan eegin irbaata keenyaadha. Nan eegin irbaata keenyaadha jedhe. Yaa kabraa kana irraan fadhee gurbaa kashlabbeen tokkichi kan biildigii keenya irra jiraatu jira. Yoo sitti dhufe nagaallee hin gaafatin ol jetteen ilaale. Yaa kashlabbeedha gurbaan. Haa ta'u. Nagaan hayyee. Love like the love of Oromia. Love like the beauty in the order. Sabona looking for Sabon too. Hard to believe but dreams do come true. What made me? It made you. So please don't speak if it ain't true. Cause I don't know who else if it ain't you. And not a gossip way for them to hate through. Need to focus on truth and being faithful. The type of love that picks you up to raise you. You ain't gotta worry cause I got you. How I read it and I feel it, it's the same too. They don't understand me but I get you. Just know together anything we can get through. Get through. Oh, I think I got the wrong house. Dogoggorre. Gadaa barbaadda? Gadaa barbaada. Mootiin aan jedhani noore. Obseedhaan jira. Dubbatti seenuun. Dhufuun gaheera. Dhiyaateera. Itti qophaa'eera. Abbaan jira mana wajjin haasa'u? Bobultii wajjin gadi ba'e? Akkam bilibilee nagaa kootti naa himi. Akkam bilibilee nagaa kootti naa himi. Ayyee. Hundumtuu nagaa. Akkam jirtu si beekuu miti hin taphattu waatu si keessa jira maal taate? Lakkii homaa miti rakkoon hin jiru. Dhugi homaan taanee miti waa taatee jirti. Ayyo nan warkite hedduun rakkisaa jira. Hundumatti nagaa naa himi. Ayyo nan warkite hedduun rakkisaa jira. Hundumatti nagaa naa himi. Qoricha maal? Kada'umsa dha. Maaliin beeyta?
Rakkoon kiyya sanaa miti utuun beekee mataan kiyya baaba qonnanadha. Waan hin beekneef of cinqitaa. Sana beekee mataan koo boqonnaan armaan siin jedha. Yoom fudhate? Yoom? Yeroo galgalas haa ta'u ganama isheedhaa dhossee fudhatuun arge. Dubbittee ilaalteettaa qoricha. Maaliif akka ta'e namni waan hedduutii fudhate, bowwoo fudhate, dhukkuba adda addaatiif fudhate. Utuun sana argee lafa isheen keessu argee lafa isheen owwaaltu lafa isheen dhossituun arguu dadhabe. Utuun sana argee maaliifan cinqamaan? Obsee. Akkam? Nagaa. Nagaara jiru. Fayyaa. Akkam? Nagaa. Nagaara. Fayyaa. Akkam? Nagaa. Nagaara. Fayyaa. Akkam? Nagaa. Bishaan waan si fidu? Dhugaa? Galatoom. Galatoom. Namni adda addaa dhukkuba adda addaaf qoricha fudhata. Waan biraa immoo waan ragaa ittiin inni ni ulfaata. Kanatti of dhaabsin. Waan ati jettu kun dhugaa fakkaata garuu immoo biiftuun immoo akka biraatti yaaddi. Eenyu? Biiftuun obboleettiin kee. Waan isheen na gowwoomsaa jirtutti fakkaata. Biiftuun dubbii afarsiti. Waan biiftuun jettuun dhagahin. Mee dura obsi. Yaa gaa maal nama obsina. Silaas maal goonaa miti. Amma garuu dhiyootti hin baran. Maal goona. Hospitaala beellama qabu. Dhaqnee ilaalchina. Achi booda dhugaan isaanii bara. Rabbi toltuun waa dhageessi. Nagaara. Fayyaa. Shii dhugaa bishaan waan nu barbaadu. Galatoom. Isinuma laalatee dhufe. Baga dhufte. Sa'a badaa dhufe? Ammoo dalagaa seenne. Inni sammuu mootiin sammuu ol irraa inni sammuu ol seenne. Mootiin obboleessa keetii? Inni jechuun dandeessa. Yaa kooti hamma itti dhufte haadha wajjin haasa'aa ture. Ollaadha biyyaas ni waliin wajjin guddanne. Waa'ee inni beeyyee yeroo bilbiltu oduu sitti baay'isu. Yaa inni yaa kooti akkuma obboleessaa jechuun dandeessa. Dhugaatii waan barbaadettee? Waan barbaadu galatoom. Gaaf tokko maal goona reega abbaa manaa kee wajjin irbaata wayii waamna. Lakki. Maal? Abbaa manaa keessan nama hamaa. Isa wajjinis wal baruun nama keenya miti. Wal bartan suutuma wal bartan nama hamaa. Nama wajjin baruu miti. Nama keenya nama hamaa jetteeti. Qe'eetiin deema abbaa manaa kiyyaan jiru arra gabbe. Maali? Hirbaata hiriyaa siyaa wajjin nyaatu kutee. Taa'ee duuka inni namni isaanii bisa bachaa dhugaa nan deematte afaan qullaa bishaan illee guyyaa biraa deebi'e isin geggeessaa. Ora khesani tudika kayu torende Ora khesani tudika kayu torende Oya wal parande Unda buala dande Anjala rashandi Wajib baca karne, wamma cubi dadan, usi wajib jara, ini kabar zaman alini, mame angkat jara.
Obsee namicha sana wajjin maal godhaa turte alatti? Namichi sun namicha ollaa kiyyaati. Ollaa keeti? Obsee namicha sana wajjin maal godhaa turte? Namichi sun namicha ollaa kiyyaati. Ollaa keeti? Natti soba. Sosobaan jiru. Maa sosobaa jira? Fayyisaa ni beekaa? Hin beekumi? Kabiraa maal dhoksaa jirta? Homaa isin dhoksaan jiru. Akkasii hanga ammaa ilmoo akkamittiin arganne? Maal jechuu keeti? Ilmoo akkamittiin arganne? Kashalabummaa waan jalqabdeefi miti? Kashalabummaa maali? Namichi sun namicha ollaa kiyyaati. Waa'ee mana kanaa ati haasa'u jira. Waa'ee mana kanaa wajjin haasa'aa jirta. Ani obboleessa kiyyaa sitti fakkaadheetti miti? Ani nasa'uu hin dandeessu. Isa gowwoomsaa oolaa jirta isa okee garuu ana gowwoomsuu hin dandeessu. Natti himi maaliifi ilmoo argachuudhaaf jedhamte? Rabbii waaqayyotu naa kenne. Akkasii? Ana sarsiisa jedhe. Leen barbaadu mana keessa waan barbaadu. Eessa keessa? Maa? Qoricha fudhataa jirtu eessa baakee keesse? Qoricha maali? Qoricha dhala dhawuu fudhataa jirtu gara? An qorichaati haasa'u hin beeku. Akkasii? Ganama dhoksitee kan fudhattu bu'eessa? Qorichaati haasa'u hin beeku. Akkasii? Kashalabummaa waan jalqabdeefi... Kashalabummaa maali? Gattaa'e! Kashalabummaa godhutu hin jiru namichi sun namicha ollaa kiyyaati. Ani obboleessa kiyyaa miti. Isa gowwoomsaa bahaa jirta? Ani soquu hin dandeessu ayyee. Waan dhoksite. Amma fayyisaa si hima. Dhaqee himi. Fayyisaan si godha. Ammoo nan beektu. Jiruu kee akkana harka jirtutti beeki. Jiruu kiyya ka maali? Siin na fuudhe ma fayyisaan na fuudhe? Sababa sitti fakkaataa mi? Nan beektu. Anas si godha eege. Dullatti. Yaa dhufu. Naasii qooda mana kiyya seentu ni agarta. Jiruu fi jireenyi gaaruma. Dalagaan? Gaarii dalagaan illee. Akkuma beektu dalagaan biyya kanaa gama. Atis bubbultee agarte. Ani manni akkam? Jiruun mana gaariidha. Gaariidha? Yaa maal jechuu keeti jiruun mana waa kanuma ho'if taatee silaa. Ma jedhi akka dhimma amala keetii itti afarsittoo isii waan haaraa yoo qabaatte mee asinatti kenniga. Dadhabee yeroon illee ciisuu qaba. Isii afarseette? Silaa ijaan qabdu ija keetiin argaa hin jirtu? Gaafa akkasina arrabsii bahe. Maal jechuu? Waan si fuuldura jiru argaa hin jirtu? Namni yoo dhugaa si himu immoo waan hin taane akkasatti. Amma waan fuuldura jiru kanan arguu dadhabee? Ati qoosi. Dhugaa jirtu waan beekam. Mucattii tana to'adhu. Mucattii tana hordofiis hin jedheen jira. Garuu hagaadhaatu isheen fuuldura kee haga kashalabummaa jalqabdee waan gootu ati asuma jirta. Nagaa jira manni kiyya nagaa jirta. Biiftu. Ati obboleettii kiyya quxisuu. Ani hangafa. Akka obboleettii kiyya quxisuutti sin jaalladha sin kabajaa. Isiin illee haadha manaa kiyya waan kana keessa hin galin waan sin ilaalle keessa. Waan nan ilaalle keessa. Akkas naan jetta. Siisu akkas naan jaa. Kun sin ilaalu dhimma kiyya. Akkasii. Haadha manaa kiyya isheen illee beektaa. Kanaaf waan meeqatti rakkadhee waan meeqa ta'ee fidee waliin jiraataa jira. Dhimma kiyya waan hin taaneef waa'ee isheen qoricha liqimsaa jirtu kana natti himuu dhabaatte miti. Isa sin agarree bari'aati dubbii ho'iftaan nan jedhu kana Ani argine garuu ati agartee. Maaliif naan mari'attee dhimma kiyyaa miti miti? Waan qabatamaan hin jiru beektaa. Isiin balbala kana gadi baatee ati qabatamaa jedhaa ragaa osoo barbaadaa jirtu isheen ollaa kee wajjin si ciisaa jirti.
Biftu ollaa waliin ciifte hin qabdu. Isheen gaarbeeji gatu qofa gadi ba'u malee. Ani ija kiyyaan arge mana kee dhengaduma dhufee ture miti. Yeroo deemu mucaa ollaa kee wajjin dhaabbattee kokkolfaa akka shalabbummaa akka isheen gaarbeeji gatu gadi baatu yeroo namni wal bira darbu fa waliin agartee waan mantaanii ho'iftee odeessu kan namni nagaa wal gaafatee wal bira darba. Iseen achi sisseeqataa achitti dhaabbattee akka Biftu waan kana kee hangalinii. Ati ijji kee argaa jirtu dhaggeeffadhu. mataan kee Dhageessi amma dadhabee dhufee waan biraa natti hin dabalin hojiidhaan dhufa. Maal jedhana kana maal natti fuudhin dhabe. Dhiisee itti dubbadhaa achi ol deebitee na gochoonti. Akkamittan dhiisa? Ana obboleettii keetii miti? Biftu please. Sababa qoricha fudhataa jirtu immoo namicha san irratti ulfaa waan hin barbaanneef fudhataa jirti. Ati callisee kun dhimma kiyyaa kana kee galee haadha manaa kiyya sinnaa bulchite. Haadha manaa keeti haqa akka haadha manaa keetitti bulchisiin jedhaa waan nagaa garaa jireenya darbu. Jireenya kun duraanitti. Maali? Qaamni kiyya kun dadhabe akkuma duraanii mana naqisee kutee kan ganama biyya kan galan. Gaafa beekta akka mana barnootaa irrattu dalagallee akka jalqabdu. Mana barnootaa gaafa takka gaafa dhee ganama suluu mana barnootaan dhaqeennaan mana na ariikee manni barnootaan jiru naan jedhe. Mana barnootaa natti hin dhiyeessu dalagaa natti hin dhiyeessu manuma taa'u nan dhiisa. Obboleettii isaa maal naasofsiisa? Obboleettii isaa hedduu battu isa garan hedduu. Dhugaa dubbatte sanii akka gaafa dhabnee baay'ee nama sodaachifti. Hedduu nama sodaachifti. Isin illee hedduu battu isin illee hedduu bata. Maal dhuftu nyaata wayii si hojjedha? Fayyisaan dhufuu dhiyaatee jira mana deemuu qaba. Maqaan isaa Fayyisaadha. Maali? Anaaf garaatti ayibu Itiyoopiin ga'e jennee waamna. How many passengers? Okay, that's fine. I'll see you then. Bye-bye. See, hojii deemuuf immoo? Yeah, man, dalaga lammaffaa. Namoota qotuu na fuudhee jedhee. Hojii jalqaba biizinasii keenya. Eerpoortii dhaquu barbaada. Eerpoortii? Yeah. Bishaan barbaada? Galatoo. Thank you. Bakka nagaan deebitee dhufte. Maali? Ollaa dargaasii arge. Fayyisaa? Fayyisaa yaa maqaan isaa. Namichi ollaa keenya kana moo? Ati naannii sinaan jettee ofii itti gaafate moo maali? Obsee wajjin salatuun haasa'u alatti nu argee. Ooltee? Maal waraabuu namni falaxaadhaan irra ta'e. Falaxaadhaan rukutamtee beektu moo? Qoosaayati. Namicha kana sodaatti. Wanti nurtuusiif qoosaa. Si, homaa miti, ani nutti nagarsiisa. Eeggati. He's not gonna get away with it. Nishi, stop calling me. Stop calling.
maltate. Apa jajjetes. Faisa. Maltate. Maalante. Hai Obsee tokkotu mataa na dhukkubse. Maal goote immoo? Ulfaata kojjinan ollaa kana isheedhaa dhaabatee haasa'u arge. Maali? Ala kana dhaabattee isheedhaa dhiira wajjin haasa'uun argee. Maal gochuu deemaa jirta? Fayyisaa maal godhachuuf deemaa jirta? Maala godhatte? Maal jechuu keeti? Mucattiin tun kashalabummaa jalqabdeerti. Kanaan durallee sitti himee jira. Qoricha fudhataa jirti nan amantu. Nama wajjin ciisaa jirti nan amantu. Ati biyyarraa deemtee qarshii meeqaatti baastee mucattii tanaas fiddee jirta. Kanaan durallee nama tokko iyyuu hin dhageettu. Waan ati jette malee sammuu keetiin malee hin deemtu. Maatiin keenya ilmoo eeggataa jira. Si eeggataa jirra. Gama kiyyaan daa'ima argachuu hin danda'u. Eenyu? Eessa deemaa jirta? Intalatti isaka sanatu beeku karaa walakkaatti dhiiseetu cabbii sana keessatti karaa walakkaatti dhiisee Wow, namichi sun sammuu isaa nagaa qabu. Maraataa dhiisee darbuuf hin ture. Qorra kanaan immoo cabbii kanaan. Yaani immoo nama tokko buuseeni gara manaa dhufaa ture. Nagallisiiste bira darbuuf hin ture bira darbeera iyyuu. Takkachi deemeen baay'ee garaa na nyaate. Baga gargaarte baga gargaarte. Kana siin jedhe si ani jalqabaa kana siin jedhe ija ishee argee bira darbuu dadhabee. Nuti utuma shakkuun naqee fide garuu baay'ee nervasii ta'ee ture. Inni maasantini akka Mike Tysonin. Isuma dura dhufaa ture. Garuu akkuma ta'e ta'ee dafee hoofeeni
Baga fuutee garuu baga dhaabattee fuutee adii kennite. Yaa dhuguma nama gaddisiisti garuu intalatti. Baga I'm glad. Anyways, why can nothing already? But don't get mad at me. But why don't you start sitting jalqab na yusitti muda? Yeroo hundumaa yeroo natti naariin jettee jalqabdu dubbiitu jira. Okay, that again. Nan fita. Okay, that again nan fita. Biyya deemnaa jedhee itti. Obsee biyya deemaa yeroo an jedhe. Hojii lama. Nuufoo na isin wajjin deemaa itti. Maal? Ishii fedhe. Isin wajjin deemaa jettee naani? Gaafadhe maaliif ennaa namichi kun ajjeesaa isin wajjin deeme gaariidha naan jettee anis waliitiin akka waan akkasii yaadaan jira. Yoo deemuu feete ofii isheetiin deemuu qabdi. Nu waliin deemuu qabdu. Inni dubbii namichi maraataa argiteetta. Akkasin intalatti alatti gatee deeme akka inni ija koo na jaamsitu argiteetta. Amma harma isaa jalaa fuutee deemuu barbaada. Jalaa fuudhee isheetu fedhii isheen deemaa jira. Namichi akkasitti ni ilaalu. Akka ta'e intala isaa duraa butteetti ilaalu. Ati amma sodaadha malee ati. Du'uu barbaadda fakkaatan keessaan qabu waan kana maal. Atuma sodaatte malee tu gargaara. Ani illee hojii kottaa hin jenne. Kottuu hin jenne tuma gidduu taasifnu abbaan manaa shaarii fudhachaa ture inni shaarii keessaa baanaa akka kee kanan goone anis nan kute kan. Lachuun keessa maraatu. Yoo gargaara waan ta'eef. Intalattiin sunis maraatu. Atis maraatu. I can't wait, man. I'm sadii garuu akka yaaduma sii kennu fedheeni booddee immoo akka surprisingly kan maraatu jechuun kana irraa kunoo kana maraatu. Yoo kun immoo ni si dhaqa nagaan qabu. Hey, she. Yeah. Okay. Yeah, the coffee. Yeah. No, you're just hanging out with Moti here. Yeah, I'll do some work. Okay. Okay. I'll see you in a minute. Bye. I'll see you. Good. Yeah, Abo. It's an income. What about the Namni waa hedduu kiniinii fudhata. Isa yooma wallaan. Ragaa osoo barbaadaa jirtu isheen ollaa kee wajjin sii ciisaa jirti. Waan hin beekneef of cinqita. Hello? Si, nam murteessa yaa. Maal murteessite immoo? Waa'ee Obseeti ka. Yaa namichi kun sammuu isaa nagaan qabu. Gaaf tokko yontala kana waan tokko goode hin gaabbinaati. Tu gargaarre gaarii natti fakkaata. Yaa sallee sirrii jette mucichi badaa maraatuudha. Sammuu isaa baay'ee tuqamaa fakkaata. Ani intala kana akka ija jaalalaan argee achi nagaddisiifte beekta namichi kun intalli kun umuriin ishee ijoolleedha. Tu gargaarre gaarii natti fakkaata jedheen.
yaa galgaluun hin baduus. Balaa nama gaddisiisti egaa murteessite haa ta'u gaa. Yeah, anyway, see, ni simbil bila artiti, simbil bila. Qomi waan tokkoon si gaafadha. Intala kana wajjini, niisii wajjini. Wal dhiisaniitu mini dhiiseeraan jetee turte. Yeroo seen bilbiltu moomaa kaastare. Wasa dhiisii isa booddee haasofnaati. Maraatu. NEC. Yeah, I'm leaving right now. I'm on my way. You got the picture, right? Yep. Do as instructed, okay? All right. Thank you. Manni abbaa gubee guru ijaan qabu musiitti qajee wanti caaltuun dhabu abdii birra dhabdee naafaan guutamtee. Jaalala daboote jibban jifachiifte harka qabaannaan hundinuu naafira gara feete deemi naafis rafii jira midhaanii fi bishaan naa wajjin hin qabdu. Demi simbarbado, an simbarbado, demi simbarbado, an simbarbado. yalacho ya rabbi na koti kuya kangamacho kunje mukato ko kunje biranta kai kunje biranta to no fani to ko fonfo wadinya tu abba ko babange mari Obsee. Oi. Hoteela kana jaalatte? Hedduu jaaladhe. Dhugaa? Yaa namichi kun abbaan manaa kee kun sammuusaa Tuqamaati kishaa. yaa kanaafi ni amma ni biyya deemnee nutti first si wayyeneeti. Galatooma hoteela kana hedduu jaaladhe asuma ta'a. Obsee. Obsee. Obs. Nageessuun? Obsee.
waa'ee hoteela kaneetti jaalladhe asuma taa'u. Gaariidha. Namni ijoolleen gajjallaatti hojjetanii Oromoodha. Si gargaaru waan hundumaa hundumtuu waan hundumaa tekeerii gooneera. So just amma nu deemnutti suuqiinis jiras. Suuqiin ijoollee Oromoodha. Oromoof Somaaleedha. Wal keessa makaadha. Afaan keenyaan dubbatu isaan si gargaaru. Kaardii achi bitachuu hin dandeessaa. Bilbilli hoteelaas fayyadamuu hin dandeessaa. Kan harkaas siifuuneerra. Warratti bilbili filis. Een bilbilaa. Ittiin waan hundumtuu nagaalaa ittiin jedhi. Kana caalaa just relax, you're free. Galatoomaa siifii. Nama tokkotti hin himini. Namni tokko lafa jirtu hin beeku. Ittiin himu nam tokkotti illee. Galatoomaa hedduu galatoomaa. Maalirraa illee gargaaruu eegaltuu. Aadaa Oromooti miti wal gargaaru. Wal gargaaruun aadaa. Kanaaf yaaddee waan tokko mootiinis si bilbila cheekii si godha. Anis bilbileen cheekii si godha. Deemnee dhufnu waan hundumaa goonaa baankii akkaawuntii fi bannee mana barumsaa yoo deemuu si barbaaddeeti waan hundumaa kana qajeelchina. Hedduu galatoomaa galanni keessan gubbateera. Ay rakkoon hin jiru. Just enjoy. Akka baala saafoo itti ganna nyaatu. Akka jaalalaafoo bukkee. Waa'ee paaspoortii sana maal goote ammatti namicha kana? Waa'ee paaspoortii sana itti yaaduu ture inni bilbilaaf jee bilbila kee fayyadamu? Yaa hojii jiran yaa? Amma hojii jira. Yaa bilbiliifiti gaafa dhumeeyyoonni sii kennate rakkoon hin jiru. Kollee baatiriin dhumteetti. Keessaa fayyadamu? Faisa Tax Services. Hello. Ana Obsee. Hayisa. Obsee? Waa'ee paaspoortii kiyyaa naa kenni jees. Waa'ee paaspoortii kiyyaa naa kenni kan sii ta'uudha. Paaspoortii kiyyaa naa kennu ni deessa. Erga waan garaa kee hojjettee immoo paaspoortii na gaafatta? Ammaan si godhe, waan si godhe hin jiru. Maqaan isaa immoo mootiidha. Ani fi fuulduree biyya kiyya keessaa na baastee biyya namaa na fiddee na taphattee siif obboleettiin teena cingitanii ammaa kana hunda paaspoortuma kiyya naa kennu. Ilaamee? Maal sitti fakkaata? Kottu siin kenna paaspoortii kee galgala appaartimentii kottu. Mana dhufee fudhadhaa? Laki kamanaa sun hedduu gaarii miti. Yoo boru Hawaash reestoorantii walagarii hirbaata hojii nyaanne hoo? Sa'a meeqatti?
Sa'aatii 8tti. Yaa sa'a 8tti. Ayyee galatoo guyyaa gaarii qabaadhu. Tullacha. Maal sin jedhe? Sin Sii kennee? kana naan jee paaspoortii biyya. Akkas olii hojii yoo danne lafa namni jirutti waan tokko hin godhu. Mucaan namichi kun sammuu isaa olii hundi keenya wajjin danne. Anuu na ajjeese jeesoo taaduu ture. Gadaalee dhugaa dubbate gaafa baay'ee jirutti walii wajjin isaa wajjin argamu gaarii irratti fakkaata. Apaamantii yoo dhaqee na ajjeese. Yaa inni rakkoon hin jiru sadan keenya danneetu. Irbaata nyaannee sanbata gatii ta'ee fi. Sadan keessan kan. Nama afurti jiraata. Nuyi sadantu jira. Ani naqu keessaa goona. Maal hin naqu? No. Hojiin hin jiru godhu. Hin jiru godhu. Maan qabu yoo dhaqee illee maan qabu. Ati intala gaarii sin jaalladha dhugaa amala kee illee nan jaalladha. Hirumaa keenya illee nan jaalladha. Garuu agartuu koon caalaa jaalladha. Namichi maraatuudha. Waan godhu hin beekamne. Kanaaf kanaan dura anaa wajjinis xinnoo see wal qunnamtii qabna sababii ta'eef keessaa qooda fudhadhan. Borsanbata anuu nan amansiisaa jechuudha. Dhiisi yoo inni konfeen illee gizee hedduu isa tumsise. No, dhiisi. Inni rakkatee anaaf inni wal beennaafi guyyaa guutuu qaba nan amansiisa. Yoo na arge itti ka'uu danda'a kanaafi. You got the picture, right? Yep. Do as instructed, okay? All right. Thank you. Yoo nyaatee rufi yoo. No, haa ta'u qabaa rakkina qabu. Amma beekna gaafa keessa yoo ni jira. Affeelee raamuu guyyaa guutuu nyaata. Akka inni dura akka inni jiran ibsuu fi barbaade nagaa buusuun barbaadan isaa waliin mana tokko keessa jiran. Qisha ooftaan. Deegaa Relax. Okay. Hello? Hello? Hold on 1 second, I can't hear you. Oh, I need to put this there. Nannu fa. Lafa boo'ichaa yoo dhaabattee gaafa Kolfila qabee kolfe dhugaan sin jedhaa bar ajaa'ibummaa bar. Gaafa eenyu du'e? Gurbaa dheengadda asitti du'e kaan utuma dhaabadhu gurbaa kaan argeetiin bilcha keenya kaan argee laalee jennaan du'aa namichaa dagadhee kolfasseedhe. Maali namicha fuula sana komasiisa komasiisa. Fayyaa kofalta nuti gaafa gammachuu takka inuma boonya keessa waliin galee mee ta'u mee taati tokko natti ga'e beellama wayiin qaba telefoonaan bilbilee dhufa dhiifama naa godhu yookiin immoo mukaa'e. Ati maa qofaa kee iyyuu kofalta muka kofalsiifta ayyee nagaa laannaan deebi'a. Yes.
I should have it in a couple of days. The proposal will be ready, yeah. I just want to tweak the schedule.